aappii uffata suuraa itti kaatan uffata barbaadanitti karaa salphaa ta'een haala masirratti argaatan kanaan isiniif jijjiiruu danda'uun isin barsiisa. Suuraan isin kaatan sun isinitti bareedee uffanni itti kaatan yoo isinitti hin bareedin salphumatti haala masirratti argaatan kanaan uffata barbaadanitti jijjiirrachuu dandeessan. Shamarraniifis dhiiraafis ni ta'a jechuudha. Aappii baay'ee tokko bareedaa ta'eedhaamtu keessanuu qabuufadhaati itti fayyadama. Hayyee daawwattoon kiyya aappii kana gad buufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii kanarratti tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti gola Oromiyaatti ni barreessitanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kajoo jalatti ni baasarratti tokkoof kilikni gootu. Ammallee asirratti gola Oromiyaa kajoo kanarratti tokkoof kilikni gootu. Ammallee haala kanas ta'e sifataa tolu ta'e koon sarchii kanarratti tokkoof kilikni gootu. Bakka sarchii kanarratti qubee ka ba raa barreessitanii achi booda sarchii fuuldura as kilikni gootu sarchii gootu. Achi booda ammallee haala kanas suuraa kan sifataa suuraa kanarratti tokkoof kilikni gootu. Achi booda aappii gad buufachuudhaaf sirra oltaa deemtu namaa. Achi booda dhumarratti qalama deemaadhaan kan barraa aappii as tuqaa buufadhaa kajoo jalatti daawulood kajoo turtii daawulood kan tuqanii aappii kana bilbiluu keessatti gad buufatanii. Hayyee daawwattoon kiyya aappii gad buufatanii yeroo galtan aappiin kana haala kanas sifataa asirratti edit footoo kajoo kanarratti tokkoof kilikni gootu. Hayyee daawwattoon kiyya achi booda galaalee bilbila keessanii keessa fida jechuudha uffata suuraa isaa jijjiirrachuu barbaachisan inni filatu jechuudha achi booda raayitii kana kilikni gootu. Achi booda ammallee haala kanaan isiniif tarreessa jechuudha fakkii tiishertii kanarratti tokkoof kilikni gootu. Hayyee daawwattoon kiyya achi booda haala kanaan tiishertii baay'ee asirratti isiniif jechuudha tiishertoota kana keessaa kan isinitti tole jechuudha irratti ni dhootu jechuudha fakkeenyaaf asirratti yeroo dhoonne. Hayyee daawwattoon kiyya achi booda haala kanaan tiishertii baay'ee asirratti isiniif jechuudha tiishertoota kana keessaa kan isinitti tole filachuu dandeessanii jechuudha yoo kana keessaa isinitti tolin ammoo asirratti kilik gootanii galaalee bilbila keessanii keessaa baafachuu dandeessanii jechuudha fakkeenyaaf nama kanarratti jijjiiree isinitti agarsiisu haala kanaan karaa salphaa ta'een uffata isinitti toletti yookiin ammoo tiishertii isinitti toletti jijjiirrachuu dandeessanii jechuudha seef godhachuudhaaf ammoo gara gartan kilik gootanii galaalee bilbila keessanii keessatti seef godhachuu dandeessan.